وانا ارجع تجيرا واموت ما كنا مثلا ناي ستي ما دقيقة أني وان تبصي وبتشيزا فكينيا اسفلتي دا بك ابسايا توري ummanni asfaaltii dhabee qabsoofne waa'ee koriidaraa asitu kaasee bar fakkeenyaaf waan mootummaan qorratti faarsaa jirtaaf kaafne barsuun adaba isa gaaf qabsaayaa turte sani gaafa mootummaa kana mormaa turte finfinne tooya ifaaf asfaaltii dhabe roobee baarettu ifaaf asfaaltii dhabe hadaamatu akkasii waat ummanni wanni qabsaayaa tureefi ifaafi asfaaltii dhabame deebisisan si wajjin deeggara ifaaf asfaaltiin hin dhabamne an kanaaf ifaaf asfaaltiif deeggara'uun siin jedhe waan adiratti haasaa jirtu isare fakkeenyaaf sii kaa'e waan inni hojjete keessaa koriidara antuunaan ati isaan na qabdee bar deebii kana sii deebisuudhaaf yaalaa jira bileessa kiyya isaan ati na qabde tokko dhaga'i mootummaan kuni fakkeenya mootummaa kana dinqisiifachuu qabna jedhee maaliif amana beektaan warra mootummaa deeggaru kuni waa'ee namni mee Ahmad amma biyya mootummaa jechuun maal jechuudha? Ummata. Mootummaa jechuun ummata. Ummata mootummaa jechuun ana biratti mootummaa jechuun ummata jechuudha. Maalat. Ummata jechuun mootummaa aangorra kakaa'us aangorra kabuusus kan gibira kafalus kan qaraxa itti murus kan biyyallee biyya godhu ummata jedhee amanaan. Kanaaf mootummaan ummataa jedhee fudhadha. Maaliif jennaan ati osoo ati Abiy aangorraa nu bu'een hin bu'aare Abiy. Hin bu'a. Sababiin isaa ila kun doktora ummata jechuun ila maaliif sii kaa'e ila dhageeffadhu. Wal dhageeffadhu. Yoo dogoggore ila doktora Asri yoo an dogoggore nama narra dandeettii qabu gaafadhu. Mootummaa jechuun ummata maaliif ummataa fi nama dandeettii sirran qabu siina isuu kuni abbaa baallu. mootummaa jechuun akkamitti ilaaltee mootummaa jechuun dhageeffadhu ka haasa'ee fixa ati narka qabdu inni jecha sun jecha yookiin waan faarsee bulaa fi kaadireen jettu mootummaa jechuun like abbaa mana amma mana kee keessatti nageenya ilmaan keetii nageenya haadha manaa keetii nageenya mana keetii itti gaafatamansi mootummaa jechuun itti gaafatamaa biyya tokkooti. Kana jechuun biyya san keessatti wanti lubbuu qabu, lubbuun qabne, qabeenyi, ummanni itti gaafatamummaa qaba ka eeguu danda'u isaa jechuun mootummaan ganama galgala akka nama sarraatanyaa yookiin xalabaa arabni fidattee timira dalaguu tokko mukuma dhaabu karama tolchuu lafa nazzabu minaamin hin qabu lubbuu ummata bulchuu qabeenya biyya san keessatti akka hin banne akka namni hin duune akka namni waliin waraanne akka namni waliin saamne akka sarraatanyaa isaa hin saamne akka horii wammaan lubbuu qabu isan keessatti akka hin banne lubbuu qabeenya fi lubbuu qabeeyyii biyya sanii namaa fi sa'a bineensallee ka eegutu mootummaa jedhama. Amma biyya san keessatti dhaabbichuun keessan yookiin soddaan kiyya mootummaan keessan soddaan kiyya nama mootummaa miti. Erga dhufe namni gabbaa'e du'e gabbaa'e achi buutee dhabame horiin akkasi hommaan lubbuu qabu rakkaseetiniini asfaaltiin qaalaye kanatu giraa nutti gale nuti ammaati galee miti ani mormaa miti baay'ee gurruma isin buusi goor deeggartoota kana nuti mootummaa ka barbaannu akka kiyyatti mootummaa barbaannu mootummaa miskiinarraa mana diiguu osoo hin taane mootummaa lubbuu miskiinaa eeguu barbaada abbaan fira yoo bulche jechuudha akka namni du'u hin barbaadu akka namni wal ajjeesu hin barbaadu akka namni saamamu hin barbaadu akka namni wal saamus hin barbaadu akka inni illee ajjeesu hin barbaadu akka mootummaa akkasitti hubadhaan. Eeshi bareeda asli mootummaan adda nagaa uummata eeguu hin danda'a. Hudduu keessa ol dhiitee hin danda'a huddisii ol dhiite. Hin danda'u. Maaliif hin dandeenye nagaa jechuun awwalumaayyuu nagaa akka eeggatu uummata tokkoffaa dhageeffadhu. Ani wanni eeyyuwaa fakkeenyaaf ooyika mootummaa jechuun nama uummata nagaa eeguu nama akkas godhuu naan jette ani mootummaa kana uummanni aangorraa kaasuu hin danda'a akkati jetteef uummanni kaasee argisiise iyyuu kanaan duraayyuu fakkeenyaaf wayyaanee qawweenii miti ka aangorraa kaase uummatatu gurra qabee aangorraa kaase lubbuu fi aarsaa godhee sodaa tokko malee mootummaa kanaaf akkasiin jedhe fakkeenyaaf mootummaa uummanni kaasuus danda'a tursiisuus danda'a. Isa kana irratti nagaa akka eegu uummata tokkoof mootummaa qofaa miti. Nagaya ufi ummatatu eeggata. Tokkoffaa Itoophiyaa kana keessatti ati har'a wanni ati arguu qabdu
namni nama ajjeesaa jiru mootummaa qofa jettee naman taati. 15 50 gaafa jettee maaliif mootummaa kana badaa gootee kaa'uu barbaaddere? Laallaan. 50 magara ofii zammaa ajjeesaree inni. Galatooni. Nagaa fakkeenyaaf amma naannoo ati jiraattu Kaayiroo keessa nagaa naannoo ati jirtu san eeggachuudhaaf ati wassaanyiidha. Nama naannoo keessanii badii dalagu hidhatee jiru rakkoo ummataa geggeessu san yoo ati ka ummataaf hin dabarsine taate yoo ati ka waan san jaalatu taate ufii keetii uf azabde ufii keetii uf darartee jechuudha. Kanaafuu mootummaan keessan odeeffannoo irraa bilisaa jechuudha. Odeeffannoo qabu jechuudha. Odeeffannoo tokkoffaa waraanni Itoophiyaan qabdu miliyoona tokko yoo jenne ummanni Itoophiyaa miliyoona 130. Mataan osoo ramadeeyyuu nagaa akkati jettuu kana ummata eeguu hin danda'u mootummaan. Tokko ummata darajja'ee nagaa isaa eeggachuu qaba. Isii tana ufamansiisuu qaba ummanni Itoophiyaa. Bakka ummanni darajja'ee nagaan eeggannetti fakkeenyaaf magaalaa amma dheengadda keessatti rakkoon uumame san sa'aatii uumametti ummata lafarraa buqqisaa jira. Shiftaan faannoo haa jennu. Yeroo mootummaan informeeshiin argatee waraana bobbaasuu jarri waan geessan jechuudha. Ummanni ammoo lafa jala xoqqomaa informeeshiina naannoo san nagaan akkam akka ta'e badii deemaa jiruuf hatattamaa yoo furmaatan kennin waraanni mootummaa bara arboo shiriin taa'eetiin mana nama balbala nama maraa hunda taa'ee nagaan eegu. Gaafa shiftaan tokko dhufee sitti dhufe shiftaan waan fedhe si godhee deema. Magaalaa har'a ati jirtu naannoo ati jirtu san yoo sheene shiftaan nama 20-30 isin fixee ba'uu danda'a. Gaafa kana ati mootummaa komatta. Nagaa ofii ka'ee uummata malee. Gayyaasanii nama tuman kunoo milishaa minaaminii kunoo. Milishaan kan nama tumu suni sababa of danda'e qaba milishaan kasi tumuuf asli. Tokko yookaan tokkoma jira. Simatu si tokkoma. Hiriyyama keetu si tokkoma. Abbeeraa keetu si tokkoma. Obboleessa keetu si tokkoma. Qaama akkanaatiin walitti hidhata qaba. Hojii akkanaa hojjeta. Kanaani malee Itoophiyaa keessa nama meeqa jira maqaa baasanii tumu. Maaree mootummaan osoo qoranne hiniinuu itti murteessu hin jenne atummaa dhuftee yoo asliin shanee deeggara jettee milishaan harmaatti yaa'ee na tumuu qaba. Hiyootiin kiyyeeffatamu. Dogoggorrummaanuu bakka san jiraa siin jaabarra. Milishaan yoo tumee milishaa hedduu seera dhiyaachaa jira. Fakkeenyaaf Finfinnee kana keessatti dheengadda nama kararratti nyaata isaa gurguratu tumaa turan. Gizee masan namni san to'annoo seeraa jala oole. Walumaa galatti mootummaan nagaa uummata miliyoona 130 kophaa eeguu hin danda'u. Bakka uummanni waliin hin jiraannetti anarra yoo qawwee hidhadhe Dr. Asli miidhaa cimaa namarraan ga'uu hin danda'a. Koo qabaadhu sii tana. Sababiin isaa sa'aatii eeggatee deemu jira qaamni hidhate kun. Sa'aatii nagaa isaa eeggatee naannoo san waraanni mootummaan jirre dhufee dhukkeessirraa kaasee si biraa deema. Gaafa kana nuti ka quba itti qabnu macha aangoo irra jirudha. Nagaa ofii ka eegu uummata biyyattii guutuudha. Mootummas kashaaruu mootummallee kashuumu uummata jedhee amanaan. Dr. Abiyyi ama kaleessa falmaa ture dhugaadha. Har'a Dr. Abiyyi nama hundaa wal qixxeesse. Ani Itoophiyaadhaa jedhe. Itoophiyaa ummatti ni amana. Oromummaa kiyyaan hin boona. Ikoraalloo jedhe. Itoophiyaa moo Oromoo reem? Ani Itoophiyaa Oromoodha. Itoophiyaa Oromooti. Beheriin kiyya Oromoodha. Lammummaan Itoophiyaadha. Yoom galuu edda biyya? Ani biyya guyyaa rabbi na galcheen gala walumaa galatti jechuudha. Warri har'a fakkeenyaaf ani Oromoo dheedu kana biyyi teen Oromiyaan biyyan taane jaalannee jibbine Oromiyaan biyyan taane biyya jiraannu keessatti baasaa No jechuun yoom biyya galuufi biyya? biyya ani guyyaa san biyya galu kaa rabbitu beeka bar. Akka pilaanii kiyyaatitti wanni deemu hin jiru asli dalagaa rabbiiti. Lubbuun duutuu jirtuudha. Namni bahee kanatti hafaara aguma mucaa dheengadda du'ee sani. Laakiin ammoo karoorri ani qabu pilaaniin an qabu mootummaa kamuu yoo ta'e waa maraa madaaltee ilaaluu qabdaati. Nagaa biyyaa yoo waliin eeggachuu baanne biyyi nagaa ta'uu hin dandeessu. Bakka rakkoon jirutti mootummaan nagaa eeguu hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo deeggaraa mootummaa tana haasofni namarraa fokkata waan hin beeku. maaliif beeyta? Osoo akkuma zamana duraanii banii Israa'el sanii osoo anamma foonuu samii si roobsise wannan jedhu kun sitti hin galu godhu. Oye Amadi gaafa deeggaraa mootummaa taatu jechuun hisaaba achi baatee yoo tiriin deeggaraa taatu jaalala mootummaatiin qabamtu haasofni ati haasoftu bakka hin jiraa miti akka kun goga mooyii waan dhiiban fakkaatan goga Jabar dubartii yoo gogaa itti dhiiban bari fedhii yoonnoon jettu hin jibbiti hin lofti. Sagalee gogaa sun hin dhiyyisiisa bareeda sun. Kanaaf amma ani duraan YouTube irrallee gisee notificationin kee dhufuu ilaala manaamin laayivii kee fakkeenyaaf amma ati maaliif bar Dr. Asli ati amma mootummaa hin deeggaru jetta malee ati amma mootummaa nama falmu keessaa tokko sa'a kanatti fakkeenyaaf ati jibba mootummaa akka qabdu akkanatti haasaa keetirraa ni mul'ata. Tokkoffaa deeggara anama Jawaariin
amma ilaalchi dadhabaan deeggaraa mootummaa kanaan mootummaa obboleessa kiyya maaliif jibba ummanni akkana ga'u Nana mootummaa deeggaruu dirqamallee hin qabdu. Tokkoffaa dhagaye anamma karoorri kiyya maali beeyta? amma rakkoon faarsee bulaa oofanii asli mootummaa jibba yoo jibbe dantaa dhuunfaa walitti Mirga guutuu qabda. Amma abbaa amma haasofni keetuu ifaadha mootummaa akka jibbitu kun eenyummaanuu namni gowwaan akkasiin jiru ni beekama afaan keetirraa beekama. ani yoo jaaladhe maannaa gora yoo jibbe maannaa gora habiibii biyya kanaa Oma takka siin godhu kanaan duras arrabsaa turte wanni sanii olitti wanni addisiin homaa si godhamu hin jiru. Kana bareechee beeka ani garuu maan siin jechaa jira. Namni waan ofii isaatii jibbu tokko osoo ati gaarii feetetti himte osoo ati bareeda feetetti himte sirraan fudhatu. Maaliif jennaan inni bareeda maali wanni amma tokkoffaa Oromoon eessarraa ka'ee eessa ga'e yoo jenne akka qabsoo Oromootitti yoo as deebinee anaafate wal gaafanne eessa ture kaleessa Oromoon zabana waaqoon guutuufaa qabsaa'an Oromoon Finfinnee keessatti akka har'a deemu kanatti hin deema. Ayyaana amma Finfinnee keessa kabajaa jiran abbaa tokko maarree jedhanii ka fotoo kun walii gara wal bira maxxansu kuni duraan kun hin jira fakkeenyaaf Oromoo guyyaa takka akka amma aadaan Oromoo Finfinnee keessatti irreechi dhufee amantii muslimaa ummanni muslimaa bakka isaatti deebi'ee majlisni siraatan nama isaa filatee Itoophiyaan osoo lubbuun takka hin duune ummata Oromoo kumaatamaan lakkaa'u irreecha isaa geggeeffatee galee kunumaa duraan Oromoon kanan qabaa ishii duraan jijjiiramni hin jiru eega jettee amantee waan nummaan ammaan sitti hime kuni xiqqommaan an siidha'e waa'ee maan irreechi shirkiidha. Oromoon shirkii gabbaruu fi shirkiidhaa miti amantii keetiif shirkiidha garuu warra godhuuf shirkii miti. Ani akka muslimaa tokkotti shari'aan si dhoorgaa jettee anaan shirkii jette garuu warra amantii san deeggaru mootummaan Oi gaamena dhaga'iga waan nama hedduu nu jala jira wanni kun ammoo waan qunna garii qabu sireesii gaafii na gaafatte warra jala jiru deebiif naatillee waan dandeesse yaada kee dubbadhu fakkeenyaaf Abiyyiin bu'aayyuun buufneettanii akkasiin laalaa jirtan waan ta'eef waan takka wanni ati beekuu qabdu namni qiimaa waan harka isaa jiru hin beeku dhugaasitti ma gaafa harkaa lafa dha'e malee ati har'a qiimaa jaartii keetii tarii amma bar warri faarsee bulaa waan dogoggortatu jira ina dhaga'i mee maal dogoggorre tarata kan dhaggeeffatu illee bareeda waan walitti dhufne bara dhaggeeffataara. Eeshi maal dogoggorreesh? Wanni faarsee bulaan dogoggore nuti fakkeenyaaf anarraayyuu kaasee namoonni akkanaa kunniin jibba abiyyiin qabnu. Abiyyillee buusuu abuu jedhaan jirru obboleessoo. Hin jennu jedhallee hin jiru fakkeenyaaf anni kilabni biraa kilabni an deeggaru hin jiru fakkeenyaaf abiyyillee hin deeggaru warra kafaa ollee hin deeggaru warra abaa ollee hin deeggaru. Si galee miti garuu wanti nu jennu maalinni ummanni nagayaan bahee haa galu. Mootummaan biyya bulchu tokko nagaya ummata isaa eeguu qaba. Asi jira jira nuti warra paartii deeggaruu miti. Nuti ka barbaannu Finfinnee keessatti suuraa ka'uu miti obboleessoo. Si galee suuraa ka'urra lubbuu namaattu dursa. Lafa bareechurra ifaa galchurra maal jechuurra ka dursu lubbuu namaati. Nagaya barbaanna. Hawaasuma kanaayyuu mootummaa tokkotu gara tokkotti qabee maal godheetini nagaya fakkeenya biyya kana amma waraanan bulti biyyi kun. Si galee namni tokko xixibbiti jedhu gabbahee si galee. Ibi waan biraa miti yoo maqaa isaa dhooftee arrabsite jechuudha. Si saqqalaan si galee. Arsiidhaan isin harree saluu malee kanaaf humnummaa waraanaa kun iyyuu jabaatee biyya sanitti osoo nama hundaa biyya nama fakkeenyaaf osoo nama hunda hudduu keessa dhiitee akka niitiitti bulchee lubbuun namaa qisaa ta'uu baate natti tola waggaa aga lubbuun jiru bulchee minaa gabbaanyu ana ta'a. Eeshi biyya ammaati jirtu san qaamni biraa hidhateetiin mootummaa federaalaatiin lolu jira. Hin jiru. Hin jira ari'ee baase. Ganaaw osoo akka ammaati biyya jirtu san qaamni hidhaa ka meeshaa hidhatee jeequmsa uummataan goone jiraatee mootummaan kun qofti ilma namaa ajjeesaa jiraate silaa uummanni Itoophiyaa kaataa biyya kuffise. Uummanni ati reef uummata akkasiin jedhe san namni uummata keenya miidhaa jiru har'a qaamni hidhate mootummaa qofaa miti. Milishaa mootummaa kana mootummaan dadhabee osoo hin taane waan jaalateef cadhise sababa ina bakka naa hin danda'u asli akka danda'u. Takkana dhagafadha asirratti yani waan beekan siyaa jallisu. Mootummaani Afrikaa kana keessatti qaama isaan faallaa hin barbaada. Amma warri faarsee bulaatii fi mootummalleen Itoophiyaan akka nagaya taatu hin barbaadu. Maaliif beeyta akka gamaa gamana namni wal boochisu wal ajjeesu asiin faanno asiin abaa'u asiin maalii kana
መንግስት ይፈልጋል ማለት በይታ ዮቢ ሰጥ ጎኤትኒ አከጥስ እምብስን የነቲ ቡልቼ ነምኒ ጋፊ ገረገራ ጋፈተ ሲገለ ዋይ ግብራኑ ቀነሲ ኑ ደበሊ አቲኑ ቶልቺ አቲኑ ጋፊ ሞቱማ ጋፈቱ ባየን ንዮ ነገኒ ኩን ቦራዬ ገማ ገመነት ነምኒ ወልቦ ወኖ የሞ ነምኒ ዋይ ልቡ ኢዛታቱ ያቺ ሰማለ ጋፊ ኡንፋ ኢዛ ወኒ ጋፈቱ እንጅሩ ካናኑቲ ጎዋና ማንጎሪና አቲዮ ሲገሉ ባተለ ወሪ ጉጉዳ እንደ ሜ ዶክተር አዝሊ ፈከኛ ፈቲ ከሞቱማ ይውላል መንግስት ፈልጎ ነው አከብይሱ ነገ ያዳብዱ ባሲሱ አመላላ ሞቱማኒን በርባዴው አዲጀቴ ወሪ ሂዳቴ ቆይ ወሪ ሂዳቴ ውራ ከዘ ደሙ ፋነዛተው ኩንስ ከነፍ ከየረለ አካራት ኪሎ ዳቁን ፈጎ ኢታይ ዊምቤካ ፊንፊኔ ከላሌውን ፊንፊኔ ቆባሬቹፊ ማለፍ አካ ኡመኒ ጅሬኛ ዋራ ጅራቱ ነገ አምባዬ ጋፊ ብራ ጋፈቱ ይንበርባሉ ሲገለ ምቲ አሲ ራብሻ መካና ጀሪ ቡፍቴ ወራት ኪሎ ዳቁን ደንደቱ እን ጅዱ መካናቲ ተናና ኡበርባዳ ይሲን አላከናይ ፋርሲተኒ አለከ ደቀቀ ኢነ ደገፈዱ አመ ፈከኛ ያደ በርባደፊ ላል ሞቱማን አማዋን ከና ኢንበርባደ ጀተ ጋፋ አባውን ከነርሁም ነቀብዱ ጋፋ ወኖኒ አማሪ ከነርሁም ነቀብዱ ማሊ ፓርቲኒ ብራኑ ነጋፋው ነቀብዱ መለዛን ከጀረ ወጂን ቀብሳ ቡለ ጠረገትን እቺ ከሳ ባዘቹ ኢቭን ጀራሚቲ ኤርትራ ጉቱ ፍፍነ ከታሳይደ ወርከተቲ ባዘቹ መለዛ ከዲራቢ አስሊ ዱቢን አከሲሚቲ ዱቢን አትቤኩ ቆ አቶ ፖሊስ ከያረ ደበርሲቴ ሞቱማን ከኒታ ማለፍ ኢንከኒ ቶ ፖሊሶ ደገፈዱ rakkoon guddaan har'a Itoophiyaa keessa jiru ijoolleen teennata Oromoo gaafa kaleessa waamichi godhamee fi biyya galan nagayaaf gara biyyaatti galaniimi booda gaafa meeshaa hidhatan ijoollee akka anaafsii kanatu obboleessi tokko milishaa ta'e tokko raayyaa ittisa biyyaa ta'e tokko waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e waa'ee Oromiyaa yoo sitti hime uummanni nama kana of keessa qabata oma fedhe yoo ta'e gaafa dirqamaa sirra godhanii lubbuu si balleessan malee namni dabarsee sin kennu mootummaan ammoo riphee lolaa balleessuu hin danda'u asli riphee lolaa jechuun mishigii qotee kaambii qotee xayyaaraa fi taankiidhaan siin hin lolu shulukluki mabiyyiin jedhu san godha fakkeenyaa fi magaalaa naqamte yoo seene bulchiinsa mootummaa poolisii addaa liyyuu haylii milishaa kana daaraa godhee achuma magaalaa saniin gayyaa'ee magaalaa biraa seenaa jechuudha riphee lolaan jechuudha gaafa mootummaan waraana isaa achi ajaju jarri sutaniiran mee waraana akkana akkamitti balleessa mootummaan osoo inumayyuu xayyaaraan guyyaa rabbi mara satalaayitiin deemee fixuu hin danda'u kanarraan information ummata wasaanyi da quba qabaadhu waan kana sireesii mee mazzani obboleessi isaa dabarsee obboleessan kennu waraana adda bilisummaa Oromoo osoo har'a abiyyiin achi jiraachuu baate nama biraa jiraachuu baate obboleessa kee fakkeenya matama faarsee bulaadha obboleessi kee yoo biyya diiguu fi bosona seene maaliif hin kennine sirna kana deeggarta irraa nyaataa wallahi hin kennu dabarsee obboleessa keeyyan kennu maal deeggartare akkas taanan kijibaadhaan warra mormu kana wayyaadhamma osoo abiyyiin deeggare obboleessa kiyyaa miti intalli tiyya seenan yoo abiyyi irratti dhagaa harta'inidha itti kana hiisis obboleessa anaa miti bulaa akka keetii kaniin jalaa xaraguu qaba jechuu kana akka biyya diigaa asli abbaa gadaa sanbataa bayyano ilmi isaanii waraana adda bilisummaa Oromoo keessa ture asumaanuu yaada bararkam sirnichi sani yoo hin amanamne wanti deeggartuuf tokko hin jiru jechuu albee garaa lamaa taate sirna amanamu jechuun abiifinatti kenname godhuudha barasi adeellama haadhaaf abbaa kee sirna sanitti gufuu taanan dabarsitee kennuu qabda eessaa fuutee kennuu qabda kanaa miti jennaan abiyyi isin rashanuu qaba isin faarsee bultoota dhaga'i ka asli miira keessaa bahi fakkeenyaaf aan obboleessa kiyya eega bosona seene qabee itti kennuu hin danda'u tokkoffaa maqaa isaa kennuu qabda mattaawaqaa wajjin mattaawaqaa fedhe yoo kenne nama mootummaan teewatu si fakkaate nama mana keessa taa'u dhaqanii fuudhanii poolisii mana sirreessaa geessu si fakkaata bar qawwee qabatee bosona jira maal qallada inni mootummaan keessanii nammoo kilaashii qabullee hidhuu hin danda'u qabee seera dhiyeessuu hin danda'u re jara kana qabanii seera dhiyeessuun hin danda'amu sababiin isaa isaanis hin lolaa jiranii bakka maqaan mootummaa maali reeshi garaagarummaani mootummaatii fi riphee lolaa maali ree gaaf kana eegan dandeenye riphee lolaa asli riphee lolaa abbammaan fedhee yoo ta'e fakkeenyaaf jechuun loluma addunyaa kana laalime waraana Hamasiif Israa'el jidduu godhaa jiru riphee lolaa Hamasi Israa'el ka Ameerikaan duuba jirtu balleessuu dandeesse ati waa maraa ni beeyta jedhee yaada riphee lolaa hin danda'an balleessuu sababiin isaa taargeetii siin ta'u bakka itti rukuttuun qabdu akka itti rukuttuun qabdu waraana Tigree abiyyiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti Tigree wajjin araara buuse waraanni jara
taankiin loltii mishigii qabdi humna gahaa bobbaafti akkasuma mootummarrallee miidhaa cimaa geessiti jararrallee miidhaa cimaa gaggaa namoota jarri qaban jajjaba kumaatama keessaa dhume kana booda lubbuu nama maraa hin fidhu jedhanii araara filatan waraana kaan ammoo akka Oromiyaa kana malaan waraanni Oromiyaa waggaa 7 mootummaa wajjin jira inuma hin dandeenye jechuu balleessuu miti faannoon amma galola jalqabe mootummaa wajjin waggaa 2 fixe hin danda'amu asli kanneen balleessu sababiin isaa uummanni maal dandeettarree warri mootummaa ala jiru kana eegaa baa'uu dandeenye eegaa faannoo dandeenye wanti hin dandeettan biqiltuudhaaf karaa tolchuudhaaf madii kiyya eega nagaa hin dandeenye fakkeenyaaf ani faannoon danda'u jettee hojii misoomaa dhiiste yoo waan biraa dhiisten ta'u mootummaan kun misooma isaa itti fufaa jira hojii isaa hojjechaa jira osoo harka tokko waraana geggeessu waraanallee hin dhaabne guyyaa takka argaa jirtu biyya misoomsullee hin dhaabne giddibii laga baay'atu eebbisee amma nuti jibbaa abiyyi hin qabnu akka tiyyetesan akka abiyyi illee bu'uun barbaannu garuu akka inni abaa'ollee danda'u akka inni faannollee danda'u akka biyya san nagaa uummasanii eegee nagayaan nu bulchuu barbaanna itti himi. Doktor Abiy bar si dhagaa amma saa kanattuu si dhagaa bar. Doktor Abiy jechuun bar isa qofa manni isa waliin jiru martuu si dhagaa sababiin isaa waraana kana balleessuun hin danda'amu kan siin jedhaa jiruuf waraanni kun osoo mishigii qotatee taargeetii siin lole lafa qotattee lolteenii guyyaa 20-30 sitti haa fudhatu haga dandeesse mishigii kana cabsitee waraana kana boojitee kaan tarkaanfii irra fudhattee kaan maneedhaa galchita waraana mishigii dabalatee haga abiyyi ga'utti jara kanaan saaxilaa kannaadha yeroo kanneefi immoo warra gide gaara dabalatee haga abiyyi ga'utti faarsee bulaa takka milishaa lama poolisii Oromiyaa sadii baalaatanii iska abiyyi yaallu ijoollee Oromoo warra afaan Oromoo dubbatan ka faarsee bulaa jammiro haga abiyyiin bira ga'utti biyya san keessatti Oromoon haqa lama isinirraa qaba bar dabilii isinirraa haqa qaba bar saba biraatirra. Eeshi maali? Faarsee bulaa jechuun maali? Hiikaan isaa mee asli fakkeenya? Faarsee bulaa jechuun የመንግስት አሽቃባጭ ጅራ አፋን አማሪፋት ወረ ስልጣን ቀብነ ካባላ ስልጣኒ ኡፈከሱ ሞቱማ ገበሬ ቡሉ ጀቹ mootummaa gabbarreen bullu kaanu bara osoo biyya keessa jiraanne faarsee bulaa hoonaan jette sirraa bareeduu danda'a garuu nama mootummaa kana waliin agarroo maal sarraan barbaadu na hidhaalle jedhee sodaatu amma wadaa faarsee bulaa jedhanii nama maraaf hoggaasuu barbaadu ani konfidensiin keenati to indi nama ani fakkeenyaaf asli gaafa amanee jawaar deeggaraa ture jaalmarroo deeggaraa ture Doktor Abiy sodaanne jalmaroo irraa sirbaa ture jawaar irraa sirbaa ture har'a adeemsi jawaar itti jiru anama fudhadhu fakkeenyaaf jawaar nama nama lakkoofsa tokko irratti an jaaladhumi sababii waan inni dalaguun fudhanneef nama kaleessa Doktor Abiy amma jawaar itti moo yaada isaa jibbe tokkoffaa jawaariin kaleessa warra gaafa iskeel gabbisaa faati Tigreefaa wajjin marii godhan jara kan waliin dubbachuu Oromoo maaliif barbaachise nuti ummata guddaadha namni nuun jedhe har'a Masaay Mokonnon wajjin teedii gurbaa Jawaar duree sadee irratti duulaa ture wajjin yuutuubaroota Habashaa wajjin yoo Jawaar dhukkee kaase ani waan inni kaleessa na barsiisan inni irraan fudhu Oromoon ufii isaatiif danda'ee duratti deemuu qaba malee amma mee waa goona ayyee ati amma mootummaa deeggarta yaada amma mootummaan waan amma mootummaa deeggartaa meetem yaada mootummaa waan amma inni godhaa jiru misooma biyya irratti hojii inni godhaa jiru eeywa yaada mootummaa deeggarta Amaaraa fi Tigree Dabuubiin biraa dhufanii kan waan mootummaan godhaa jiru deeggaran waliin mari'annee gara mootummaa keenya jabeessuu qabnaa osoo siin jedhanii hin mari'attuuni animo warri amma na wajjin mari'achuu deemu kun maaliif mootummaa kana falmaa jiran fakkeenyaaf beeytaati warra falmuu miti gaafii kiyya kilir gaafii kiliri masaan gaafii si deebsaara afaannoon abiyyiin bar Oromoo qofaa miti ka deeggaraa miti baalasilxaaniin Amaaraa jiraami guuteera yaa Dabuub jiraami sabaaf sablammii baay'ee jira sabaaf sablammoonni kun akka sabaa akka biyyaatitti mariin deeggartoota mootummaatiin osoo biyya Jarman kanatti qophaa'e irratti hirmaataman hirmaattu. Ani takka hirmaadheen beeku. No waraqaa waamichaatu si kenna maree duraan waan mormaa turteefi.
Sa'aatii yoo qabaadheen hirmaadha wanni hirmaachuun na dhoorgu hin jiru. Garuu agarraatitti sagantaa akkasii affeeraa godhamee namni hirmaataa hin hirmaanne takka. Dhaggeeffadhu qaba. Okay. Erga kara biyya teenna Itoophiyaa guddisuutti yoo affeeramte akka biyyaatitti affeeraa biyyaa yoo sii godhame fakkeenyaaf nama dheengada biyyi kunii fi Itoophiyaan tapha waliin qabdi hin dhaqee kaardiyyuun qabu warra imbaasitti rabbi isaan haa kabaju ala fuudhanii naa dawwalanii na seensise kaardii tokko malee jechuudha. Ijoollee baay'eetu kaardii dhabee hafeetiin hin gale fakkeenyaaf reediin faayyuu jechuudha fakkeenya hiriyaa kiyya. Bakka tokko dhaabbataa jirra fakkeenya mootummaa keessan. Waan dhimma biyyaati hin dhaqee harka dhayaa oolee jechuudha. Itoophiyaa hagaree jedhee mooyamullee ibidda keessa taa'ee gadda ibsadhe jechuudha kan naan ta'e sigalee jaalala biyyaati. Amma fakkeenya erga kana ta'e amma gaafii kiyya sii deebi'a. Deeggaraan tokko deeggaraayyuu miti baalasiltaani yookiin bulchaa naannoo Amaaraa haa ta'u everything gib namummaan aangoo qabu Amaararraa, Tigreerraa, Dabuubirraa, Silxeerraa, Sumaalirraa, Kililii hundarraa wal ga'ee ati akka Oromootti dargaggeessa Oromoo tokkotti waamamtee naannoo hundarraa yoo walitti isin fidan teettee dhimma Itoophiyaa waliin mari'attamu mari'attu. Dhimma Itoophiyaa hin mari'adha garuu dhimmi isaan mari'atan dhimma mootummaa isin mari'attami hin mari'adha dhimma biyyaa irratti akkamitti biyya keenya fuuldura itti fufsiifna mari'attee Jawaar illee siyaasa Jawaar san ka Abiyyi waan sitti caaleef siyaasni Abiyyi si bitee malee Jawaar illee anama deeggaraa siyaasa Jawaar deeggaru kafaaroon deeggaru wanni Jawaar godhe illee warra Abiyyi mormu ganda hundarraa waliin qabatee karaa itti Abiyyi kuffisu mari'ate kanuma malee wanni Abiyyi wanni Jawaar. Eeshi kanarratti fakkeenyaaf nuti Jawaar mamma gaafa leencoo lataa wajjin calii calanqoo dhaqee fotoo ka'e san nuti warra kaleessa harma nu mure seenaa isaanii fuudhanii 4 kiiloo kaan wajjin hin teennu kana qabsoon qabnu jedhee qabsoo kana nutti kaasee miira keessa nu galchee akka Abiyyi falminu kan godhe Jawaari. Har'a ammoo zammanaa kaasee osoo isarra taa'ee xumura Abiyyi Ahmaditti goona aga 4 kiiloo nu tarakkabanittuu diriddiri hin goonu nama jedhu wajjin yeroo Jawaar taa'u. Namni kun 4 kiiloo naa kennaa dhaara malee Jawaariin aangotti fiduufi miti jarri fakkeenyaaf warri Amaaraa. Jawaar kan jira beektaa ammallee barsiisu Ingiliffaaf Amaariffa kana beektu malee Jawaar beektaa lakki 4 kiilooni Finfinneen tun teessanii miti ta Oromooti karaan akkasii sin baasu Abiyyiin kun yoo isinii ta'uu baatellee yoo Itoophiyaa san sabab sablammii san walqixatti bulchuu baate lafti Finfinnee ta'enna anatu yoo obboleessa kiyya kanarra guddaati isin jalaa siise likkitti isin hundaa'e tokkoon isin bulchaa jedhanii jiraati Ingiliffaa Amaariffaa hin beekne. Ansoo kuni kaawwan keessaan isinitti hime malee nu kamiitii irra dhageenye dubbachaa irra. San keessaa yoo Jawaar san siin jedhe bareeda kun. Garuu an kamiitii irratti dhaggeeffadhu kamiitii irratti inni hawaasa Itoophiyaa hundaaf haasa'e. Sama Itoophiyaa afaan Amaaraatiin haasa'e ati Ingiliffaan beektu Amaariffaan beektu maaliif dhageetta faarsee bulaan Amaariffaa beeku hin jiru. Dhaggeeffadhu wayi takkaa isin kadhannee Amaariffa kennuma san fayyadamaa ture. Mitton Itoophiyaa masarritaalee jechuun maal jechuun? Amaariffa barnuti takkaa dhufnee afaan nuyi kaa'inee isin gaafannee beeyna. Isiniin galu ka akkanumaan kolfitan malee. Nu gallaanii nuyyuu waan san falmaa jirra jechuudha isin warra isiniin galletu rakkachaa jira. Nuti waan Jawaar jedhe waan nu galeef ummanni Amaaraa kuni waliigalteen Oromoof Amaara jidduu jiru Abiyyi kuffisuu duratti furamuu qaba. Rakkoo bara dheeraa qabna gazza bara Minilik irraa kaasee miidhaa uummata keenyarraan ga'e qabna kufaatii Abiyyi dursummaa barbaachise sanumattu isaan waliin dhaabannee Abiyyi kuffifne eenyu achi booda achi kaa'uu deemna jarri kun Abiyyi kufee dhagaan kufoo dhaabaa Abiyyi kuffifnaa jara jedhee bar waan jarri jedhan sii maara. Okay Abiyyi na kuffisoo dan Jawaar faa isiniin jedhee. Jawaariin faa jedhe obboleessa kiyya Abiyyiin kufeeraa guyyaa. Jawaar faa illee Abiyyi Jawaar faa na kuffisoo na gargaaraa isiniin jedhee Abiyyi. Nuti akka ilma Oromoo tokkotti akka kaleessallee uummata keenya dubbachaa turretti waan argine tokko hin dubbannaa jechuudha. Miidiyaa kanarra wanni jirruuf miidiyaa kanarra wanni jirruufuyyuu waan sirrii hin taane waan sirrii ta'e uummata keenyatti himuudha. Abbaan biyyaa har'a sabbar zeenaa jechuun malee maal beekan? Itoophiyaa tana bornuutu dhaala. Malee eeshi amma isin Abiyyiin deeggara. Kanaaf dogoggora kana keessaa bahuu qaba inni yaada Jawaar Oromaa jirra jechuudha. Abiyyiin deeggartoonni Abiyyiin deeggara jaaladhas namuma jaalatanii
nama deeggaran rakkoo miti wallahi kan dhugaatitti bara polotikaa miti garuu nuti warri abiyyiin hin deeggarre hawaasni qulqulluun wanni feenu karaa asfaaltii ifaa minaamini duratti nagayaan gabbaanee galuu feena kallaa yoo nageenni jiraate wanni hundi dhufaa jechuu Nageenya yuusitu eeggataa sili. kararra nama nagaya qabutu kararra deema nama nagaya qabutu ifaa ibsata nama nagaya qabutu mana ijaarrata nama nagaya qabutu waa hunda godhata mootummaa deeggara kanaaf ummanni nagaya barbaada kanaaf atirraa kaasee haga abiyyi warri jirtan deeggaras ta'e miseensa paartii badhaadhinas ta'e hoggansas ta'e every single person wallahi Oromoon guutuun kutaan Oromiyaa guutuun hawaasni nagaa dhiisi waa'ee warra polotikaa dhiisi ummanni nagaya barbaada nagayaan ba'ee galuu barbaada dhimmi nagayaa isin haa yaachisu waan san irratti hamma tokko egaa deeggaraa taatan sirkillee namarraa hin kaasan jedhanii warra akka Abiyyi sirrallee kaasuu baatan kaadiroonni yoo xiqqaate kaadireen baale sirraa kaafti walitti himaa deemanii anamma fakkeenyaaf kaadiroonni ganda kennan irraa hin kaasan fakkeenyaaf walitti himaa deeman waan ta'eef hawaasni nagaya barbaada nageenni ummata haa dursu biqiltuu dhaabullee hin dhaabna asfaaltillee manallee nurraa diigaa rakkoo miti garuu nagayaan baanee galuu barbaadna ummanni nagaa barbaada waan ta'etti nu jabaadha waan yeroo nu kennitaniif galatoomaa kaafixanne. Bareeda yaani kee nagaa garuu walumaan eegganna jedhee yaadaan nageenni kophatti mootummaan qofti eeguun jiru. Nuti sultaana qabnu barrakkoon keessan kana rakkoon aangoon qabnu nuti qawween qabnu nuti. Asli qawwee miti bar nagaa ka eeggatu fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessa qawwee qabu wajjin biyya eegaan. Mootummaa jechuun amma waa'ee nagaa mootummaan akka eegurra yaada kennattee bire kanarratti an akka nama tokkootitti ani mootummaa miti mootummaa wajjin qawwee qabadhee yookaan nama sidhaan jiru namallee ajjeesaan jiru. Nagaa ka eegamuu qaba akka hubannoo kiyyaatitti akka ummataatitti yoo nagaa eeggachuu baanne nageenni hin jiru asli tokkoffaa dhagahi nagaa akka ummataati eegganna hawaasni kun walii galee mootummaan godhuu qabu ummanni nagayaa ummanni ka ummata irraa eegamu habiibi rakkoo naannoo san jiru eeruu mootummaa kennu mata si habiibi ummanni amma gara maratti dhagahi ummanni naannoo sani rakkoo jiru eeruu mootummaa kennu mootummaan nagaa eegu ummanni dalagatee gabbayee galee gibira mootummaa kafalu mootummaan gibira saniin misoomaa fi sarraatanyaa kafalu ufillee keessa wayinyaatu kanuma bara karraa qabaabamaa faallaa deemtu. Bakka nagaa ummanni itti himatee mootummaan kun ummata kanan dhaqqabin eessa jirame fakkeenyaaf nageenni nu boora'ee koottaa nu dhaqqaba jedhee mootummaan informishiina kennee bakkeen ittiin dhaqqabin eessa jira. Bakkeen mootummaan nagaa ummataan booressin eessa jira. Kan nagaa booressu bar mootummaa qofaa miti. Akka mootummaa wannoo milishaa jechuun bar warra ollaatiif hawaasa nagaa bira taree jaartii gabbuusee ayyaana waggaatiin karaa gubbatti dhibba garafaa jira bara obboleesso. Maafiyaa budunno maafiyaa kurtii. Maal balleessitee garafa milishaan fakkeenyaaf jaartisa? I think inni lolaaf deemee jalaa kennatuun oltu daaboo. Eeshi gaafii isa dhumaa si gaafadha fakkeenyaaf ati. Yaada amma deemaa jiru kana irratti fakkeenyaaf Dr. Abiyyi hin kuffifnaa jedhaniif hin kuffisan. Hin tursiifne jedhaniif hin tursiisan. San gaafa guyyaan isaa gahee gizee wassaan isa jedhan sana gartee gizee.